daa'imni koo dhibee toonsilii amma ammaa godhatee kanaaf toonsiliin isaa yoom haa muramu kan jedhu yeroo hedduu gaaffii maatii hedduudha. Mee toonsiliin yoom akka muramu gorfama kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Toonsiliin sababa baakteeriyaa fi vaayirasota adda addaa infekshinii godhachuu mala madaa'uu danda'a jechuudha. Keessumaa umurii waggaa 15 gaditti waggaa 5 hanga 15tti ijoolleen waggaatti al tokko yookaan al lama infekshinii toonsilii godhachuu malu. Kun noormaaliidha jechuudha. Waggaatti si'a tokko yookaan si'a lama. Haa ta'u malee yeroo guddataa deeman hir'achaa yookaan dhiisaa deema. Gaafa umuriin dabalaa deemu amma dhibee kanaan qabamu hir'achaa deema jechuudha. Mee yoom kan toonsiliin akka muramu gorfamu akka ogeessa fayyaatti yoomi kan toonsiliin akka muramu gorfamu kan jedhu yoo ilaalle kan jalqabaa bakka lamatti qoonnaa kan dirqisiisu yookaan absolute indication fi relative indication. Dirqama yoom muramuu qaba yoo jenne kan jalqabaa toonsiliin guddatee kan yeroo isaan rafan qilleensa fudhachuu isaan dhorkee hirriba isaan dammaqsu yoo ta'e daa'imman tokko tokko toonsiliin isaanii baay'ee guddachuun kan ka'e yeroo isaan rafan tubboo qilleensaa isaanii cufee qilleensa fudhachuu rakkatanii hirriba keessaatii kurruufanii hirriba keessaa qabu. Obstructive sleep apnea jedhama. Yeroo akkasii muruun dirqama jechuudha. Akkasumas qilleensa fudhachuu dhabuun kuni yoo onnee fi sombarratti miidhaa fidaa dhufe fakkeenyaaf pulmonary hypertension kan jedhamu isaan baagiffiit kan jedhamu qilleensa ammaa kan yeroo rafan fudhachuu dhabuun kuni yoonni sombaa fi onnee irratti miidhaa fidaa dhufe akka muramu gorfama jechuudha. In dirqisiifama. Garbiraan kan toonsiliin dirqama muramuu qabu mallattoo kaansarii yoo fakkaate toonsiliin sun waan kaansarii godhate yoo fakkaate wanta shakkisiisoo jiraate akka toonsiliin muramu ni dirqisiisa jechuudha. Kana malees daa'imman tokko tokko yeroo toonsiliin isaanii infekshinii godhatu mallattoo gaggabduu agarsiisu. Febrile seizure jedhamanni kun yeroo toonsiliin isaanii infekshinii godhatu mallattoo gaggabduu qabaatan akka muraman dirqisiisa jechuudha. Akkasumas hemorrhagic tonsillitis kan jedhamu jira. Yeroo toonsiliin isaanii madaa'u yookaan infekshinii godhatu kan dhiigu jira toonsiliin isaanii sun kan dhiiga tufan jiru kan bakki sun dhiigu jira. Kanneen akkasii akka muramu dirqisiifama jechuudha toonsiliin isaanii dhibee kanarraa akka isaan bilisa ta'aniif. Inni lammaffaan osoo muramee gaariidha kan jechisiisu. Inni kun hin dirqisiisu dirqama muramuu qaban jedhamu. Haa ta'u malee osoo muramee immoo gaariidha kan jedhamu jira. Inni kun relative indication jedhama. Kun immoo yoomi waggaa tokkotti al torbaa ol yoo infekshinii toonsilii godhatan waggaa tokko keessatti akkasumas walitti aansuudhaan waggaa lamaaf waggaan yeroo 5 ol infekshinii toonsilii yoo godhatan akkasumas waggaa 3f walitti aansuudhaan waggaatti al 3 yoo toonsilii godhatan 7 episode in a single year 5 episode each year for 2 years 3 episode each year for 3 consecutive years kun jiraannaan osoo muramee kanarraa bilisa ta'u jedhamee yaadama jechuudha. Kun hin dirqisiisu garuu osoo ta'e gaariidha jedhama. Akkasumas toonsiliin yeroo dheeraaf madaa'ee qorichaan illee fayyuu oolite. Chronic tonsillitis that is refractory to antibiotics. Takka toonsiliin qoricha adda addaa kennameeyyuu fayyuu dida jechuudha infekshinii godhate. Yeroo kana muruun gaariidha jechuudha. Inni garbiraan toonsiliin guddatee yoo waa liqimsuuf nama rakkise. Dysphagia due to tonsillar hypertrophy. Toonsiliin baay'ee guddattee yeroo waa nyaatan waa liqimsan yoo isaan dhukkubate. Kana malees yoo naannoo toonsiliitti toonsiliin madooftee malaa kuuste peritonsillar abscess jedhamu yoo kun jiraate muruun gaariidha jedhama. Kana malees yoo toonsiliin cirracha godhate toonsiliin akkuma kaleef akkuma tiruu cirracha godhachuu mala yeroo kana toonsilii yoo murame gaariidha jedhama. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Subscribe kan hin goone subscribe godhaa. Share gochuunis akka maatii hedduu bira ga'u naa taasisa. Galatooma.